history Oromoo katabuudhaa fi duraan dursanii akkatti Oromoo yaadu beekuu barbaachisaa. Mormiin biyyi kun eenyu ta'an jedhu irratti seenaa wal saamuun waan adda addaa hin jira. Itoophiyaan kan eenyuuti waan jedhu tokko kaaftee miti tokkommoo abbaa isheen beekuun dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu Itoophiyaan Oromoo akka hin taane beeka. Itoophiyaan akka ani beekutti mana tamaariitti dhageenye maqaa isheeyyuu. Kanaaf iyyuu you have to developmentiin biyya tokko ideaadha. Ideyaan immoo clarity qabaachuu qaba. Idea sobaa fiddee waan ittiin nama confuse gootu ta'uu hin qabu. Has to be clear. Na amma ati Itoophiyaadhaa yoo nan jettee paaspoortiin koo Itoophiyaadhaan siin jedha malee I don't know akkamitti explainii sii godhu. Jechaan arkaayivii qabaachuudhaaf, library qabaachuudhaaf, historical document preserve godhuudhaaf self determination kana barbaachisa. You need a political power. Abbaa si barbaachisa. Qabdaa abbaa. Dokumentiin kun yoo ati abbaa qabaatte dokumentiin sun abbaa qabaate. Aboo ani gaa waan meeqan isinitti mee danda'a. Kanaaf iyyuu rakkoon keenya guddaan Itoophiyaa wanni jedhamu kun projektiidha. Projektii Oromoo kana ittiin awwaalanidha. It's a colonizing structure. Amma yeroo baay'ee Itoophiyaan rakkoo guddaa qabdi. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Oromoon isa rakkoo jajjabaa qaba. Rakkoon Oromoo Itoophiyaadha jedhanii hima miti yeroo lallaba kana. Dhuguma kun maaliif Itoophiyaan Oromoo displace gootee replace godhuu barbaadde hin dandeenye. Teknoolojii isaas hin qabdu, humna isaas hin qabdu, malaan yeroo dheeraa keessattuu balleessuu barbaadu. Culture isaa balleessuu barbaadu, afaan isaa balleessuu barbaadu, economy isaa balleessanii lafarraa fudhachuu barbaadu. It's a project. It's a project. Na kanatti quba qabaadhaa jechuudha. Projektii Itoophiyaa inni jedhe kanaa wal qabsiisee uummanni Oromoo kun gaafa Afrikaa kanarratti uummata guddaadha. Garuu yaadni isaa, sammuun isaa, aadaan isaa xiqqaachatuma dhufee projektii kana xiqqeesse kana keessaa inni tokko barreeffama Fitaanagas jedhamu kana ha Giriik irraa ka'ee biyya Egyptii irraa hiikamee gamana dhufee dur bara durii nutu barreesse warri kaabaa nutu barreesse jedhan kana dhimma isaa irratti wanti oduu nu jette galatooma. Waa'ee kibira nagastii tokko kaafte. Na wanni kibira nagastii jedhan kuni waan akkanaa kana unreally itti rakkadheen beeku. Maaliif waan Oromootti relate godhuun qabu wanni sun. Dhuguma akka ta'etti kibira nagastii jedhan kuni kan Girikiiti. Girikii irraa Arabii torgomatee akkamitti akka inni Itoophiyaa dhufe yoo hin beeku riile. Na kibira nagastii laayifii Oromootti relevantii miti. Oromoon seera yaayyaa shananii qaba. Kibira nagastii nun barbaachisuun siin jedhaa jira eenyuutti maqaan kee. Akka instrumentiitti itti fayyadamachuu barbaade. Aadaa keenya walitti hin jiru. Akkas aadaa keenya walitti hin jiru. Kana jechuun barbaadanii hanga bara 1931tti Itoophiyaatu ittiin bulaa turte. Eewutu akkasiin jedhe. Oromoon ittiin buleera. Oromoon ittiin buleera. Ittiin diikonistaanti gochaa turanidha. Dhiisi kaasa kuni waan waan tokko tuffattee dhiifta. Maal jennaani amma 1991 haa ta'u maa faayidaa nun qabunuuf. Wanni kun lafa inni dhufe mana tamaariitti barreerra. Oromoon ittiin buleera? No.
The answer is no. Kibra nagasti radio fa irra dhagesse matsafarra. We don't care. Isa kibra nagasti matsafa sa atin matanu rukutan mit. Kawedan. Wani batas ka na waiti kitabe sun. Na I don't want to talk about it really. Gammachuu na kana jedhe mali. Dhugaa dubbatte kaanii tu Itoophiyaa diiguudhaaf Itoophiyaan namni tokko akkamitti Itoophiyaa diiga utuu isheen dhuguma biyya taate. Na kanaaf kibra nagastii kana isa irraanfatame kanaaf du'aa kaasuu qabna isa lafarra jiru maqaa lafaa fakkaatee isa mukarra jiru maqaa amma waggaani Goojjaamiin naxanna'uu deeme maqaan Goojjaam intiniin gabaree maabariin isaanii jaarsoo gabaree maabar waddeechaa gabaree maabar lafti isaa hundumtu amma duurbeete jedha waradaa tokko jira achi keessa waggaa deemtee namni afaan Oromoon dubbatu garuu maqaan lafaa hundumtuu afaan Oromooti maqaan mukaa akkasan na kanaaf iyyuu you see waan ittiin waan beeytu si wallaalchisan itti haguuganii kanaaf iyyuu tokkummaadhuma Itoophiyaatiif iyyuu waan kana beekuun barbaachisaadha yoo Itoophiyaa tokkummaa waan jedhamu barbaachisaadha ta'e yoo dhuguma jiraata jiru waan akkana dura maqaa by the way utuu Afrikaan kun maqaansaa amma maal jedhu Atlantic Oceaniin maappiin inni 16th century tolfame Oceanicus Ethiopicus jedha Atlantic Ocean maqaansaa Oceanicus Ethiopicus jedha Laatiniidha Ethiopia wanni jedhamu kana Afrikaa guutuudhumatti apply godhaa warri jedhu jira eegasii immoo maqaan Afrikaa ta'ee kan jedhan jiru utuu Afrikaan jedhamini hoo kontinentiin kun maal jedhama ture Liiban jedhama ture do you understand Liiban jedhama na amma Eritrea keessa Liiban jira Gondar katamaa beektu miti katamaan Gondar kan keessa jirtu waradaan isaa Liiban jedhama Tigraay keessa Liiban jira Affaar keessa Liiban jira Somaalee keessa Liiban jira Oromoon lafa qubate immoo lafumti Liiban hin jirre iyyuu hin jiru eeyurra jira itti gaafatamni yonnaa ittan generationi keessan jaallattanis jibbitanis kun idaa keessan nuyi idaa generationi keenya hamma dandeenyu kaanneerra waan dandeenyu gooneerra waan dandeessan godhaa teessanii nama neeginaa በአፍሪካ ውስጥ አንድ በቃ የራሱ ፊደል ያለው ጃኒ ከነመሳኒ ድዋ ማሊ ፋርፈቱ ኦፉ መፋርፈቹን ኩን ድዋን ብየን ጃራይ እኒ ከን ኬኛ ኩን ኦይ እኒ መገተማይ ኩንስ በር ፊደል ኩንስ አባብሌ ፈካክሌ ኬኛቲ ኢትደደበኢትስ ዴር ሜንታል ሌበር Alera alteo na akkatti qabata wallaalte balleessaan kan keeti na manni of gattee dhirsa konna gatee jettii jedhan na siitutti dhibamuu qabaa siitu deebisee argachuu qabaa akka nuti of hin beekne sirriitti nu agarsiiftan har'a nama eenyu jedhee nuuf ilaalaa ture